seexanni keessi kee kan waaqayyoon ta'in jedhee morma. Gannata edeen kee ba'an jenne addaamii beewaaniin achuma kee taate abboommii waaqayyo cabsaa'e. Waldaadhaa ba'an jedhu warras. Waldaadhuma keessa taa'aatii waaqayyoon ta'inaa isaa ifatu. Waldaadhaan deeminaa jaarsa waldaa ta'a, wangeelaawii ta'a, qeesii ta'a, faarfannaa keessan faarfadhaa, afaan haaraa kanas jalama sadii dubbadhaa. Garuu waldaadhaan bayyinaa. Mana mancaasaa achuma taa'aa. Waan nyaatiin dhufte mooyi. Waa qumti naana eebbis. Qe'ee tortorsaati qe'ee ajeessaa achuma kee taa'aa. Gannata keessaa gabbaa kan jedhe waaqayyoodha malee seexanni ba'an jedhe. Kanaafi wustuu የተበላሸetti ulti. Dhaloota keessa isaa manca'e godhee lafa kaa'a. Keessi isaa manca'anaan namni kan waaqayyoo miti. Keessi ishee manca'anaan kan waaqayyoo miti. Afuura ishee cabsa, afuura isaa cabsa, afuura mancaasa keessa ajeessa. Sana booddee wanti urgeessu hin jiru waaqayyo waaqarraa ka'ee urgeesse malee. Namni keessi isaa jallate yaada jallaa dhiyeessa. Addaamii fi waan yaada qajeeltoon dhiyeessine. Waafa waaqayyo gaaffii gaafate. Isheeni isatti uumte bofa takka na godhee inni immoo isheetiin haalaattee yaada sirrii hin deebifne. Warri keessi isaanii jallate namaaf miti, biyyaaf miti, haadhaaf abbaadhaaf miti, geggeessaadhaaf miti, waaqaafuu sirrii hin deebisan. Akka keessa walirra kaa walitti himaa. Maal abanumaa akka dubbatti, abanumaa akka dubbata nama waaqayyoo miti, kun beekaadha miti, kun beektuudha miti kan jettanii mataanis hin joonja'ina. Namni keessi isaa jallate, namni keessi isaa manca'e waaqaafuu sirrii hin deebisu. Agartaniittu bofa maaliif uumtee si balleessette waaqayyoon na balleesse jechuun gooftaan maaliif uume dhum keessuma baanii waaqayyo miti kan qonqoo uume waaqayyo miti kan hormoonii uume iddoon jiruuyi kan dubartii godhee na uume isa miti maal hojjechuuf kan uumame ree dhiira godhee kan na uume isa miti yeroo kootti akkan fayyadamu umurii kootti anaa nyaatu akka sareetti moo akka namaatti jedhu maarri beekaa sidhiidha waaqatu uume minaan waaqatu uume. Kana soo waaqatu uume waan waaqayyoo uume hojjette waaqadda boqqore kaana miti yoo faayireechiidha yoo 75 yoo 15 yoo 75 ta'u 500 ta'u akka namaatti nu uume waaqayyo waaqoo sinaa eebbisu ishii ettanii nan eebbiftan jedhee isin eebbisa. Hewaan keessa kan jiru yaadi kana dhala bofamaa uumtee duratti bofa uumne ta'een hin dogoggoru uumama kee sirreeffadhu jetteeni waaqa sirreessuutiin. Namni baay'ee mokkoraa godha funyaan koo sirrii miti, gurri koo sirrii miti, miilli koo sirrii miti jedhee sirreessuu yaada amarrayyuu hin dadhabe malee. Bakka itti dibuu duwwaa sii kenne qallisuu furdisuu bakka sii hin kenni. Silaamaa fedengee fayyaa bakkee yaa yoo gara waa wayii bakkee yaa inni kaan inni gorcii barbaadu horocoof godhee inni waa harka dheeraa barbaadu waan lugaa wayyuuf godhee mancaanee irra sila bakka si harkan kaayee waaqayyo. Yarga keessa walitti rukutaa bakka isin ittiin kennin dibaa garuu fidaa. Gochaa isaatti namni taakkuu tokko dabaluu hin danda'u. Ayichi dhibba. Kanaafi xamaamaa hasaab, xamaamaa ንግግር የውድቀት ዋዜማ ነው። የውድቀት ጥሩምባ namni gaafa yaada jallaa dhiyeessuutti kaate kufteetti shanyii kennaafi. Ani mee itti duutu ajjooftu namaan jedhanii arraba koo dubbata malee dhugaa waaqayyo keessi koo qulqulluudhaaf jedhe anaa nyaatu. Namni kana maraafu nyaatte baatu yoo hoqqisuu jette foon hoqqifti. Maal hoqqifti? Raafu hoqqifti. Masaa jijjiirama malee isa garaa kee guute tafaanii yaa'e malee eessaan hin tere. Garaan koo qulqulluudha. Nagaadha. Isa afaan guute isa garaa guute tafaanii yaa'e. Namni arrabuma ishee ammuma afaan ishee kee yaa'u isa yaa'e. Waanuma dubbattu sana taati. Waanuma dubbattu sana kee jira. Namni keessi isaa tabalaashe namni hafuurri isaa manca'e namni hafuurri isaa kabeelaa miillaa yaaddayinaa jireenya bara baraa hin dha'u. Namni keessi isaa kabeelaa ta'e namni keessi isaa qurcaa'e namni keessi isaa manca'e. Kana isin dhiqu utuu gorfamuu bada. Hello. Gorsa dhabee badame raajii dhabee badame faarfannaa dhabee badame lakki ውስጡ የተበላሸetti huldi እየተመከረ ነው የሚጠፋ. Utuu gorfamu akka giluukoosii irra dhaabame halkanii guyyaatuutti mamuu bada. Namni keessi isaa manca'e. Keessa qabame waan ta'eef gurra isaa si dhaggeeffata malee keessi isaa si hin dhaggeeffatu. Iddoo biraa jira inni. Iddoo garaasa sana jira. Intala tokkotu boqqolloo ilaalcha dhatteetu bineensa ilaalcha dhattee yeroo boqqolloon bobbokoffatee jiru bonee biyya keenyaa jaallatanii jira ta'ee beeku.
achi latteetu keessa deemteetu laaltu gojomaatee muka lama cabsattee okoo keessa kaa'attee galte yeroo isaa boqqolloon cabu miti gojomaate malee hin geenyes jennaan tokko karaatti itti dhufeetu fayyaa keedhaa dassaa ture boqqolloo maalii jette maalitti qabamee jira garaanii namni isa garaanitti qabamee jiru haasaa malee isa namitti odeessu haasaa miti amma inni boqqolloo gaafate moo nagaa gaafate garuu keessa keenya kan wal lolaa jiru attamitti awwaajjadhaa attamitti fudhadhee ol galaa warri keenya na harkatti argu nan affeelladha moo na awwaajjadha jedhaatu deemtu fayyaadha dassaa ture boqqolloo maalii jette Mario man boqqolloo si gaafadhee bira darbanii isaan galle garuu isheen boqqolloo cabsattee deemti. Wustuu yetabalashetti ulti. Waani sattaasaa muyyuun dhaga'u namni keessi isaa manca'e. Keessan dhaggeeffata malee gurra dhaggeeffatame. Seexanni yeroodhaa gara yerootti sanyii filatamaa akka mootummaa sanyii filatamaa facaas sanyii filatamaa jennee akka hunuuni warri development of agriculture warri jedhaman warra amma barsiisan kana sa'aas sanyii filatamaa midhaanis sanyii filatamaa kanan seexanni immoo sanyii filatamaa guddaa tokko fudhatee ol qabu. Isin duwwaatu sanyii filatamaa facaasa miti seexanni immoo kan caalu. Maasiin isaa immoo laphee keeti. Laphee keenya eessarratti facaasa wettan seexanni giriiniin qabu seexanni pilaaniif kaartaan qabu laphee keeti. Waaqayyoos garaa barbaadaa seexannis garaa barbaadu lachuu garaa barbaadu wal bukkeen moon ta'anis jedhani tokko simadhaa malee hin rakkatiinaa tokko simadhaa warra gubbaa geedoo isinitti mira miti jedha lama yaadinaa tokkuma yaadaa intala tokkotu faarfattuudha godha keenya dargaggoon numti faarfattoonni sadii gaafannaan sadan isaanii isinitti heerumaa jette jarroo gabaadhaatu galanii gaafa kamisaa mataa wal falatan sadan isaanii faarfattoota achi booddee maalii warreef jedhee jedhee gaafate waldaan jennaanii himachuu sodaatanii booddee kee isheen nan fuudhedhe jedhee kanaaf wal lolledhe kanaamaa wal lol ture maal ishee malee dubbatu lafarra jiru moo maal taatanii kun salphaadha jedhe jaraaf kabbaadiidha namichaaf salphaadha achi booddee intalattiis waamee gurbichas waamee taa'aa jedhee paasteriin hokka jedheen warra kana keessaati isa kam jaallattan talooye anoo sadan isaanii unan jaalladha paasterii basumaa walli mas guddusaan daamulaat jedheen akka gootu jaalala waaqayyoon si gaafadhe miti utti heerumta siin jechuu koodhaa'e anoo sadan isaaniitti tun heerumee unan jaalladha paasterii meeqatti heerumu silaa meeqatti heerumsiisan dalagan ammoo dhiisaa ennaan ergaan naa dhufe waaqarraa ennaan sadan keessa nuun fuutanii ka'aa galaa jedha gooftaa machaa'e. Jarri jiru argatanii gaafa ji'a lamaa biyya biraa dhaqanii ramadamanii isheen manatti haftee isa sana taate. Haali qola isaa yoo irraa malee hin ta'u suma sana taate. Si'a sadii jaallachiise akkas godheedhaan walitti galagalaati. Sadii nama jaallachiifnaan du'aniiru. Lamatti rarraateen du'in. Yoo hiikan seexanaa yoo waaqayyoo ta'uudha malee jala keenyaa shumburaaleen salagaan ta'ina. Shumburaaleen salagaa hundumaa keessaa qaban hin jiru amantii kee. Shumburaaleen salagaa achumatti keessaa. Hin jiru wanta akkasii. Amantiin tokkodha. Yoo hin seexanaa wajjin hiriira galuudha. Yoo hin immoo waaqayyoo wajjin hiriira galuudha. Ilaa jala seexanni gara keessatti laphee dhala namaa irratti sanyii filatamaan ni facaasu akka inni nama waaqayyoo hin taane akka isheen nama waaqayyoo hin taane hin sodaatinaa hin qaallu hin sodaatinaa toshattu hin sodaatinaa budaa adagaa guddaan isa nama haasa'u maqaa yesuus hin dabartu seetan hiyaameen jedha ameen maqaa yesuus jedha ameen maqaa yesuus maqaa yaaddainaa yesuus kanaamoo mo'eera budaa ameen beewwan isinii gale jedha kanaamoo mo'eera moosisuu dhumnanitti mo'eera dheera malee harka keessa walitti rukutaa Amen. Utuati dhukkubsattee duree yoo akalee dhukkuba mo'eera bakka amantii keetii malee ganaa moosinna tun ta'in yemisiraachi gurri kee abanamu yesuus mo'eera. Amen. Ganaa toshattuu mo'amiti ganaa budaa mo'amiti ganaa qaalluu mo'amiti yesuus mo'eera. Garuu isa mo'ee isinitti muudumne hiyyaa ta'inaa garuu wanti mo'amiin buddeenaaf jedha. Adagaan inni kun meeqisaa seeraan hin kufu. Yesuus hin jettanii kufu nan ammaa ta'u akka jedhee seetana ifadhaa hin kufa.
baqatatti mormaa. Ejja garuu baqadhaa. Mijira men dubbanna maal godhaa? Baqadhaa. Paawuriin isaa seetana caala jechuudha meetti. Maagineetiin isaa jagaadha jechuudha. Baqadhaa jedhe malee gasasaa hin jennu. Mana kiraayii fudhadhaatii giddaatti jalaa wal bukkee taa'aa tamaaraa gasasaa bulaa hin jennu. Naqamteen naqaatii mucaa eessuma kooti mucaa durbii kooteedhaatii kiraayii fudhadhaa siree tokko irra ciisaa gasasaa hin jennu. Baqadhaa. Baarfannaadhaa galgala yeroo yaatan harka wal qabadhaa gasasaa deeman baqadhaa. Oriikaa baqadhaa jedhe. Yoo baqatan malee maargineetiin isaa cimaadha. Ginsaaleen isan danda'an. Baqadhaa jedhu. Dhaloonni kun immoo bukkee dhaabatee gassasuu barbaada. Hin danda'amu. Naana eebbisuu kun. Nama akka koo dhibba dhalatu addanaa. Ameen. Akkasitti intala tokkotti dhufteeti keessumaa ajjina naasaa atiinaa baqqadaa itti jaarsoliidhaan hin fakkannu jedhanii irra kiftee jennaan gara sanbadduraa sa'aatii booda akkuma irraa kana maqaa ajjinaa isa ikaadhanii dhuftee teesse isheenuu teessee jennaan hin barattaan jedhe gidduuttan dhiisee heerumteettaan jedhe heerumeen galee maa'in akkasii jedhe tamaa inni Inna gaddaa inna lakkeen. Heerumaa inna heerumeen dhiise. Maaliif hin jedhe achirraa badde jaarsoliin ishin taa'u. Waan saawoo sanitti heerumee takka firaati. Yesus. Akka firaaf firri gargariin. Yesus. Akka malee maal akkamitti immoo wal fuutan jennaan fuudhaas heeruma keenya dogoggoraa. Maal jennaan qoricha natti godhee na fuudhee. Hin amantu moo yeroo sin amantan jennaan hin aman lalachuun keenyeu. Israa'el irratti ibaariin hojjetu jedha akkamitti sirriitti hojjete. Akkamitti narratti hojjetanii sirriitti maqeesse isheenaan galgalatu sagantaa adaariidhaa galluu harkuma isaatiin ceekuu koo harkaan qabe manuma isaanii gahee dubbare. Ankeeoo dinqiidhan jedhe warri kaan guyyaa 10 dubbaru. Atoo yeroo uffatisaa tuuyyite ta'e bii darmati harkaasi baasaa. Qoricha dhiisi dumbulloon hin jiru harki dhiiraa galgala namatti buunaan dhukkuba caala. Maal harki dubartii namatti buunaan? Qoricha maaliitiin abayyoonsuuf jetti malee harki dhiiraa yoo dhagaadha galgala namatti buunaan? Waa hojii ofitti buusu yeroo malee? Nu bayyoonsuu hime gaafadhuun qorichaan na fuudhee jechuun harki dhiiraa yoo galgala namatti buunaan qoricha saadansaa ishee dhagaa. Kan durbaa immoo caalaa baqadhaa jedhe wangeeni. Oromoo baqadhaa jedhe malee dandataa hin jenne. Soomaaf sagada irratti fudhadhaa hin jenne alaale. Sanyii seetan ittiin biyya lafaa haraamessee lafa kaa'e keessaa namoonni keenya laga jedhuun guddatu, lallabanii guddatu, faarfatanii guddatu, biyya geggeessanii guddatu kan isin jettan kan karaatti caggee lafa kaa'e maqaan isaa hin jedhu. Isin beetakristaan bichaa isaa yoo mangistaati. Waldaa duwwaatu hin ta'in dhaloota Itoophiyaa biyya achi dhufaa mootummaa dhufaa darbaa keessatti adagaa. Macaafa qulqulluu keessa kan waaqayyo biddee waaqarraa buusee ittiin nama dha'e keessaa tokko isa. Andi kan warra abbaan intala isaarraa dhashe qoma warra Mo'aabii wajjin hin babbareeddi waan ta'eef sabni Israa'el Fiitimooti wal arganii Fiitimoo jechuun iddoo itti waaqayyo wajjin mari'atanii diina mo'an jechuudha. Iddoo itti waaqayyo wajjin mari'atanii diina mo'anitti warra Mo'aabiin argatanii hin babbareeduu wajjin ejjanii warri Israa'eliin. Gaafa sana waaqayyo waaqarraa abidda ergee. Amma Aaroon ixaana girgirtaa keessa buusee aarsutti waaqayyo 24,000 mallattoo godhe. Haayyaaraan ishii. Sadoom Gamoraa yaallaqa. Sadoom Gamoraa kan inni dhume. Akkasumas immoo Yoolaantaan 24,000 kan inni dhume. Sababa ejjaati. Akka seetanni kana fudhatee ol ka'eera. Waaqayyo bara baraan akka inni biqilleef kan maseessu hafuura isaa nurratti dhangalaasa. Ameen. Jirtanii ameen? Ameen. Budii isheen isinitti makaatti, isheen isinitti manni cilaan isheen. Namoonni herrikaan ni isaniiru. Anuma bichaatitti rakkata malee. Nan du'a malee dhiisoni. Ameen. Shiroota fa malee nawaamuu dhiiftu malee. Ittan fufa sareen hudduutti madaa qabdu qajeeshee Oromoo. Akkamittiin ejjiinaa itti ejjituun ofii wajji jirti hoo. Warra ishee wajjin ejjitu taa'ee dhaggeeffatee irratti baasa akkamitti lallabdi. Daawit kee hafaa dubbifti malee. Indaa'um isinii gadaruutti kaa'aniiru kadhannaayyuu doddoodha. Isinii ashaashaluutti kaa'aniiru.
Isaan tu ashaashaalee malee wangeelli sirrii. Ameen. Ameen. Isinitti meera kana baran gaafannu yaa Waaqayyo jettee warra tuubuusuudhaaf fedhii qabanii harkaa dhabanii gidduu kana kenneef torban har'aasiifa buusanii Waaqayyoon kadhattuu godhuun fayyuu torban har'aan dhuftaaf hin duutaa kee maalitti hin beekan yooti waldaa walte waan nyaannu dhabna kan yaaddaanii laata. Warra sii kennan immoo mana isaanii eebbisi iddoo isaan hir'isan guuti. Hin hir'isamoon guuttate namni Waaqayyoof kenna. Isaan immoo maal jedhanii kadhatu? Isuma isaan jedharraa itti godha Waaqayyo. Kanaaf wanta gotonnee finneetu nu dhaala. Ni harka keessa walirra kaati wanta ati gotottee fiddee qe'ee keessa si dhaala jedha. Wanta gotottee fiddee keessa si dhaala. Kanaafuu waan finnee qe'ee keenyu san akka Daawit har'arra hundu jira. Ani si'achi mucaa godhachuu hin danda'uuti aggaariin fuudhettee aggaariin ulfoofte gaafa ofii ishee mucaa godhattee gaafa mucaa garbittii kanaa bukkeetti ilaaltu seeroo moomaa 21 lakkoofsa 10 irratti mucaan garbittii kanaa mucaa koo wajjin hin dhaalu qe'ee kanaaf. Kaleessa kan barcuma dhaabee mucaan akka dhalatu godhe isheedha har'ammoo adeemuu ittiin deemu. Iddoo dhaquun qabu. Mimmita ishee dhaabe waan ta'eef akka inni gubu agarra. Mucaa gaafa sana dhalate Waaqayyo ati harree didaadha jedhe. Harreen biyya lafaa irratti waan inni itti dandanyaa bahu yoo isin itti mee waan lama duwwaadha. Ba'aa baachuu dhashuu dandanyaa ba'a. Namni namoota dhashiitti oolaan oolaa dhashaa harreen garuu gaangee fi harree dhasha lama dhasha. Biyya lafaa irraa kan harreen itti dandanyaa baatu isa. Naan dogoggoree maal? Sirrii maali? Kanaafi mucaa gaafa sana dhalate Waaqayyo harree didoodhaa dhiyeeti. Seeroo uumamaa boqonnaa 10 lakkoofsa 12 dhaqaa dubbifadha. Seeroo uumamaa 12 seeroo uumamaa 16 Iyyoob boqonnaa 1 lakkoofsa 8 gaafa dhannu akka jedhe Waaqayyo agalgaa'een ነቀፋ የሌለበት ቂም እግዚአብሔርን የሚፈራ ከክፉ የራቀ ሰው ኢዮብን አይተሃል። አሜን። አባና ኦሮሜ ፓርቲ ሲሉበት ታጃጅላኮ ዋንቲ እንጀዳን ከንንቀም ገራሚ ዋቀዮን ከንሶዳት አማራ ከንፈቃት ኢዮብን አገደታ ለሰይጣና ዋቀዮ ዳፍከነ ዲየስ አገልጋይ ነቀፋ የሌለበት ቂም የሆነ እግዚአብሔርን የሚፈራ ከክፉ የራቀ ኢዮብን አይተሃል። Mereka keessa wal cabbataatiin utuu Waaqayyo har'a seexana gaafateetii abaluun argiteettaa jedhee jedha. Waaqayyo gaafatee seexana argiteettaa. Maali jiru nama badhaanaa nyaata giran buskutii isinii bita dhugaa Waaqayyo waati. Maal garuu nama shaniin dadhabaas jira. Mee akka keessa sirriitti wal cabbataatii utuu Waaqayyo jedha. Waaqayyo abaluun argiteettaa jedhee waa'ee keedha. Abaluun argiteettaa waa'ee kee. Seexana gaafateedha. Seexana gaafatee. Argeera moo nagarre jetteedha. Argeera moo nagarre. Deeffattaa sinumi. Iyyoobiin garuu akka jedhe seexanni anoon agarre. Ameen. Warra kaan argiteettaa jennaan argeera. Warra kaan gorduuba ishee, siree ishee, balbala ishee deeme, kanan dhiigsu dhiigsee, kanan cabsu cabsee, kanan dhukkubsachiisu dhukkubsachiisee bira oole. Iyyoobiin garuu nagarre. Siyoon isinii galee ameen. Ameen. Utumanni biyya jiru arguu dhabe. Attam jennaan kellaatti ijaarsee ta'e. Abidda Waaqayyootitti naanna'ee jira. Qe'ee abaluu baasee gaafa dhabu qe'ee Iyyoob abidda naanna'ee jira. Seexan harka laatee deebi'e. Dallaa Iyyoob dhannaan abidda naanna'ee jira. Seexan harka laatee deebi'e. Dallaatti ijaarsee arguun dhabe jedhamee ameen jedhamee. Ameen. Hin agarree nooyi. Odii koo keessan jiru lafa ejjaan jiru lafa annaan jiru lafa sobaan jiru anoo Iyyoobiin hin agarre warra kaan garuu argeera. Kanaaf እግዚአብሔር አገልጋይን ነቀፋ የሌለበትን ቅን የሆነውን ሰው እግዚአብሔርን የሚፈራ ከክፉ የራቀ ኢዮብን አይተሃል ጀና አላየው አራጀል ቀቤ ዋቀዮ ዲነኬ ጋፈቴ ዲንኬ ነገሬ ሲነጀ አሜን ገርሲኒ ገለ አሜን አሜን ዮሪሲኒ ገለ ሆይሳ ጎቢሳ ከዋሽ ወረ ጉዳሜ እንጅራ አሜን አራጀል ቀቤ ዋቀዮ መጃጂ ኬ ጋፈቴ አራጀል ቀቤ ዋቀዮ መሳኑ ኬ ጋፈቴ Arraajal qabee Waaqayyo diina kee gaafatee hin agarre noo jedhanii deebisan hin jedhe. Ameen. Akka keessa walitti rukutaa fudhadhaa hin agarre jedhanii deebisan. Alaayyen. Kunuun agarre warra kaan argineerra garuu isaanii hin agarre. Abiddatti naannesite kellaatti ijaartee ta'e. Namni kan Waaqayyoo taanaan Waaqayyooti isa arga malee biraan isa argu. Takka.
ወርበሬ ፈታጅተን ሰው ሆኖ መኖር ሳይሆን የእግዚአብሔር ሰው ሆኖ መኖርን ነው ሰይጣን የሚቃወመው። ሰይጣን ከንን ሞርሙ ነመታነ ጅራቹቱን ታይ ነመ ዋቀዮ ታነ ከጅራነ ሰይጣን ሉባ ta'uu keenya morma miti waaqayyo akka hin taane morma. Seetanni paasterii ta'uu keenya morma miti paasterii waaqayyo akka hin taane morma. Faarfataa ta'uu keenya morma faarfataa waaqayyo akka hin taane morma. Waaqayyo kee faarfadhu kijaasee keetti bufi lallaba keetti bufi raajummaa keetti bufi garuu keessa kee kan koo godhiidha. Warri barreessaa jirtan ሰው ሆኖ መኖር ሳይሆን የእግዚአብሔር ሰው ሆነን እንድንኖር አይፈልግም ሰይጣን። ይንበርባል ሰይጣን ይገ ማለት yoonu keessi keenya kan waaqayyoo ta'e yoonuni jireenyi keenya kan waaqayyoo ta'e qodaasee tanaa ta'uu hin dandeenye. Qodaasee tanaa ta'uu hin dandeenye. Qodaanuma waaqayyoo ta'an Qorontoos duraa boqonnaa sadii lakkoofsa baratanii dubbifattanii እናንተ ሰዎች ብቻ ናችሁ. Qorontoos isa duraa boqonnaa sadii lakkoofsa afur baratanii dubbifattanii isin nama duwwaadha. nama duwwaa isin godhi waaqayyo. ሰው ብቻ ናችሁ እናንተ ሰዎች ብቻ ናችሁ እናንተ nama duwwaadha isin jedhan maaliif nama ija waaqayyoo miti isin namni waaqayyo keessa jiru isin nama waaqayyoo miti isin nama duwwaadha maaliif yoo jetta warra Qorontoosiin inni kaan kan Aphiloosii fi jedhu guruuppiidhaan waliin dhufu guruuppiidhaan guruuppii maakaba inni je Phaawulos ne jedhe warri kaan Phaawulosi ragaa jedhee barsiisa gati barsiisa cimaa barsiisuu fi warri beektonni Phaawulosiin jaallatu waldaa keessa Phaawulosiin nu wayyaa dhugaa Phaawulos ol ka'uuti tola isaanii maariino ito suuta jedhee barsiisa tooraan barsiisa dhimmisee barsa waan ta'eef warri waldaa keessa bishaatoo macaafa qulqulluu barbaadan Phaawulos turuudhaa jedhan inni immoo gaafa lallabu rivaayivaalii jira tochii aburaa jira haleluuyaa jira namni haadhaan guutamuu jira warri isa jaallatan immoo lallabni Phaawulos nama diilalleessa waldaa Qorontoos keessatti keefaan immoo Phaawulos pirogiraamii geggeessanne jaamat banama lamxii qullaa wanta daddaattaa gaafa inni tajaajilu warri kana barbaaddu immoo keefaan wayyaa warri kaan kan keefaa ta'e warri kaan kan Aphiloos ta'e warri kaan kan Phaawulos ta'e iddoo meeqatti baqate waldaan maayitan sana booddee Phaawulos dhaqeetu naan inni sinan Phaawulos jettan guruuppiidhaa lagadhaa sanyiidhaa hangaruu sinittani maana dhaggeeffadhaa ameen Ameen. Phaawulosin facaasee Aphiloos immoo hin haramee keefaan bishaanitti naqee waaqayyo immoo hin guddisee kamtu caala ijoollee kamtu caala isa deemanii Phaawulos hin facaasee keefaan immoo hin haramee Aphiloos bishaanitti naqee waaqayyo immoo hin guddisee. Ameen. Ameen. Tokko hojjetan immoo gargari barbaachisaa miti hundisaa. Barbaachisaadha. Facaasuun barbaachisaa miti. Barbaachisaadha. Haramuunoo maayitan bishaanitti naquunoo guddachuunoo hundi isaayyuu tokko moo gargari Tokko. isin nama duwwaadha ammayyuu isa durii isin kee jire ammayyuu hin geddaramne isin jedhe ammayyuu kan waaqaan taane isin jedhe raacitii kaleyaatu isin keessaa fookkisaa jira kanaafuu jedhe isaa dubbiin kun kana miti jedhe waaqayyo namni akka waldaa guutuu barbaada miti namni waaqayyo akka waldaa guutuu barbaada miti irran deebi'a kan ሰው በቤተ ክርስቲያን ሞላ እንጂ የእግዚአብሔር ሰው ቤተ ክርስቲያንን አልሞላ ናማቱ ወልዳ ጉቴ ነማ ሜዳ ጉቴ ማለት ነው ዋቀዮ ሜዳም ጉቴ ጎዋን ታይና ወዳም ያለ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዶታፊ ቡሰልቱ ዲሪ ኬላ አለታይ ጉቴ አጉቱ ባዲመሰ ናማቱ ኬላ ፈለ ጉቴ ማለት ነው ዋቀዮ ጉቴ ላ ቆራዲኔ ቀቀብ ኩማቲ በሰጀ ቀብ በኢየሱስ ስም ዲንነቲ ቀንበረተን ከንጩ በመን ናመኩ ለመቀም አልፍሩ Kambarso di sana. Parjala jati mo dirabate. Parfatto tayi gareja kam ish. Kawadi sa ni mo ja kam tu. Aman to tabi kam dam mana kam. Atta ni wari wa kayo bulan jirata ni mo dam. Isa lady si kesi. Atta ni wakala man nu felan labes. Sadafan tu fajira. Aman to ni kunatan. Kaya susimi. Daga ulen mo daga ugalu. Ko isa ni wa kefatu adagan kan nurabu hoji mo man o shuti. Gooftaan nu gargaaru amma yoomiittidhaan walitti gala. Karana sisuma sana barreen gaddaa sisuma sana nama lafa guute malee waaqa lafa guunne dhiisa. Waldaa biyya guute malee waldaa waaqaa jiru.
Yelam injiru. Namoonni bara kadhame waldaa kee daratteeti waan haaraa dhufeetti. Ii wareertee qabaayidha. Namicha tokko haadha manaa bareedduu fuudhe. Haadha manaa bareedduu fuudhee waggaa tokko wajjin jiraatanii waan nyaatan dhabdee huqqatte. Fokkittuu sila huboo waan jedhan hin qabdu yoo huqqatte bareedduu huqqatte sinitti fuudhi. Siin huqqattee fokkifte no manatti dhiisee bade. Iyyoormaa dhaqee nagadachuutti ka'e. Isheen isin galaattee jedhan dhabdee badde. Nagadachuutti kaata jedhin biyya galteetti. Biriili keeffattee fooyyoftee nagadattee nyaattee dhiqattee akka duritti deebitee furdatte. Gaaf tokkotuma gabaatti waa geessuuf gabaa isheen jirtu dhaqe. Waatti gurguree gale gaafasuma ilaalee gale. Lammaffaatti gurguree sadaffaatti gurguree utuma jedhanii beedee wal baafatan. Amanaa qabdaa iyyatan jira yoon si fuudhe maal ta'e isheen beetti inni hin beeku. Maal ta'a ariyan isa abbaa manaa qabu sittaniiru maatii waa wilii guuttadhu jette ishee warqee wayyaa lammaffaa erga haaraan fuudhe se'aaf. Waaqa haaraan argeseeti wareertee dhiisa. Wareertee qabaayidha. Waan haaraa of keessatti argu malee waldaa gamaadha kan argu miti. Maalutu ta'ee foolii gadi fiinnu. Si godhee amaabota ergee miinsetti godhee fudhatee galee godottii jirtin isaan kee turan. Isumatti fudhatee galee abbaan jajjabeessee jiraatu waan ta'e warri isaa. Innoo fuudhee bulee ganama ka'eeti kun eessuma gootii kun adada gootii kun wasiila gootii bareedna distiin jabanaa unuwaan keenya huqqannaan na wallaalte malee nooyyee durii sana jettee. Maaloo nani haaraan fuudhee se'a. Warqeessii dabalaa namni bara kanaa akka namicha kanaa taate malee Yesuus haaraan hin jiru dhiisa. Hin wareertee qabaayidha. Bakka maqaan Yesuus keessa lafa dhiistee ture sana datteeffan koo. Waan haaraan argee tunis hin wareertee dhaabadhu yaani. Mama muudhu hanqilqee abee muddu tokko dhaqee haaraan argee dhiiqiidha fayyina reefan argee tuni qabaayidhaan maraatte. Lafa gabaa jedhattee deebitee reefuu akkatti wareeruu akkatti balakkeessa utaanaan jette na booddee warqeen sii dabalaananii jedhe. Ka dhaggeeffata sirriitti. Yoo jireenyi keenya jijjiirame ta'e machooftuun mulu wangeelqee abaatee makaana Yesuus dhufte fattee Addis Ababaa dhatte. Fatteen Addis Ababaa dhatte magaalaa guddittii Itoophiyaa Addis Ababaan jira sangaanaan jedhaa jetti. Yoo Addis Ababaa dhatte funyaan ishee funyaanee uuti. Fatte. Miilli ishee hoo? Maayittan dubbatti Ingiliffaa dubbatti Amaariffaa kana darbaa sagalee ishee. Darbaa kana. Yoo Addis Ababaa dhattes dabaltii. Fatten Addis Ababaa sanattu Ameerikaa Waashingiten DC sanattu fatteedhuma kun. Yoo jireenyi keenya jijjiiramne ta'e fattee Addis Ababaa dhatte. Waaqumti naana eebbisu. Waaqnatti tola. Himan isin baddalemini? Himan isin miidhamini? Amiin. Waaqayyo afaan koo dammaa nama raku. Amiin. Maal kana jaalaan wanta mufa baar isa ijaamaadhaan na ilaalu funyaanii na deemsisu.